kurnan eegazek Abboonni kurnanii maafin dhageessanii abbaa faadha keessaa maafin kabajanii abbaa faadha keessaa maafin kabajan akkuma Musee raajiin hojjettanii muka lafa buustanii bofan gootanii mooticha saganaa maafin sodaachistanii mooticha saganaa maafin sodaachistanii Abboommi Waaqayyoo warreen eegdanii Waaqayyo biraatii eebba argattanii Waaqayyo biraatii eebba argattanii Abboommi Waaqayyoo warreen hin eegne amma kaatii of sirreessaame amma kaatii of sirreessaame Akkuma Museen taabota darbatee bakka lamatti cabse sana Waaqayyo abboomee haaraa hojjete Waaqayyo abboomee haaraa hojjete Nuti akka midhaa mee ofaa ilaallu wal ilaaluu dhiisnee gaabbii Waaqaa gallu wal ilaaluu dhiisnee gaabbii Waaqaa gallu Abboommi Waaqayyoo arfaffaan abbaa kee kabajii jedha isin garuu maafin kabajanii isin garuu maafin kabajanii Abboommi kurnanii warreen eegdanii warreen eegneefis gorsa laachuufidha warreen eegneefis gorsa laachuufidha Abboommi Waaqayyoo warreen eegdanii bakakkaaf eekkamsa Waaqarra foolchitanii bakakkaaf eekkamsa Waaqarra foolchitanii Maaloo kadhadhaame akkuma Naa'omii doonii hojjedhaame akkuma Naa'omii doonii hojjedhaame Yaa gooftaa kan siin sodaanne kan siin kabajne eenyudha Seven godha kan siin sodaanne kan siin kabajne eenyudha ani qofti qulqulluudha mul'ata Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4 mul'ata Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4 waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa isa hunda caalu jireenya arganna isa hunda caalu jireenya arganna jireenya ta'inne Yerusaalem gooftaan gargaari atis nutti araarami gargaari atis nutti araarami biyyi lafaa kuni baay'ee nu goyyoomsa waan gaarii fakkaatee namaa dogoggorsa waan gaarii fakkaatee namaa dogoggorsa Nidarra hundisaa faashiniin biyya lafaa isa hin dabarreef qotaan jilbeenfannaa isa hin dabarreef qotaan jilbeenfannaa maaloo yaa namoota qalbii jijjiirannaa barri dhumaa jira qotaan qophoofnaa barri dhumaa jira qotaan qophoofnaa eegaa maal deebisnaa guyyaa murtii sanaa galaa qopheeffannee gara isaatti deebinaa galaa qopheeffannee gara isaatti deebinaa Bolesa anis obboleetti sagalee Waaqayyoo sirriitti dhaga'i abboommi Waaqayyoo eeguu hin dagatiin lapheetti qabadhu tasa hin dagatiin lapheetti qabadhu tasa hin dagatiin duubatti hin deebinu gooftaaf ajajamna yoomiyyuu nuffinu isa tajaajilu yoomiyyuu nuffinu isa tajaajilu gooftaan ajajamna seera isaa raawwannaa mirga isaa akka dhaallu cimsinee kadhannaa mirga isaa akka dhaallu cimsinee kadhannaa Egaa wala loko gola buufan deema waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma.
kan hafuura qulqulluu jedhee kan jalqaba kan hafuura qulqulluu jedhee kan jalqaba. Haadha Waaqayyoo kennaan kee baay'eedha kottuu nu araarsi cubbuun keenya maadha kottuu nu araarsi cubbuun keenya maadha. Dhufaatii keenya dheegi dhufaatii ilma keetii mirga isaa nu dhaabi yaada araaraa mirga isaa nu dhaabi yaada araaraa. Balaa Isaabiin nama lubbuu 78 fixee lubbuu isaa akka maarte anaanis na eegi gadda ilma keetii anaanis na eegi gadda ilma keetii. Abdii hiyyeessota jabeessituu hundaa dafii nu kottume nurraa eegi gidiraa dafii nu kottume nurraa eegi gidiraa. Bataskaan jignee mana kadhannaa kee gooftaa nuuf kadhadhu yaa Maariyaam haadha kee gooftaa nuuf kadhadhu yaa Maariyaam haadha kee. Dubaroo Maariyaam nuti si kadhannaa dafii nuuf kottume furmaata argannaa dafii nuuf kottume furmaata argannaa. Rakkoo keenya hin hiitaa kan nama rakkatu ati ni kabajamta waan hundaan hin goota ati ni kabajamta waan hundaan goota. Waan dhaggeeffatan guddaa galatooma. Bakka kabajamaa sana gannata naaf qopheessite bakka kabajamaa sana gannata naaf qopheessite. Na jaallattee ati yoomillee lapheen kee jaalala dhugaa miilta sirrii fi amanamaa jireenya miilta sirrii fi amanamaa na Olmaa kee gooftaa isa guyyaa nyaata hin dagadhu yoomillee galaana nyaata hin dagadhu yoomillee galaana.